dalagaan isaanii maali jiini gaafadhu mee dallaalee isa nama geessu isaan Hussein Maabaraatii fi wanti faan Alii Jimmaa kun faani warri akka isaanii faan warri akka Anas faan ammas deebisi ijoolleen tuni warra eessa nama geessu eessarraa fuudhanii eessa nama geessan jii gaafadhu mee sanboota bakka isaan irraa fuudhanii bakka isaan nama geessanii tartiibaa naa himte. Doni rabuteeti ichireyte keessa jirti waan taateef. Arsisiituu bara kajoollee meeqa jechisiise maallaqa irraa buusu jiru. Qoyaa guutaa sagaleen kiyyoo jiraate laal. Warri gaarii girtan jira sagaleen kiyya dhiifama. Eeggadda jalaa badde. Michoon tun eeggadda jalaa badde jaarsisii kana waan meeqa jechisiise maallaqa irraa buuse. Eegi sagaleen kee. Okay, yana dhaggeeffadha okay. Abibti qotu ol deebiti haqa rabbummaa baasaa haqa himi. Warri ammatti bilbilu jirtan katti waatu jirtan qoy mee guutaa. Warri ammatti bilbilu jirtanii na amanaa ni qaanuytan ni baddan ni salphattan. Takkattis kadhattaniittis bilbiltanii sodaachiftanii waa takka goosuu hin dandeessan. Haraa rabbi isin godha siiboota. Hoo ol deebite akkitti naa galcha ol deebite qottu deebisi. Firii takka. Galcheetiin jira. Galcheetiin jira. Ol deebisin. Galcheetiin jira. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nee mutii qabadhu guutaa qabula sanyii kan gosa. Ifama guutaa qabsi. Video banuu dandeessee yookaan kan na obsi mutii na qabadhu. Takkitti tumuri tuuf. Yookaan kan na obsi mutii na qabadhu. Takkitti tumuri. Arna radda walu jirani. Warra sakara tuan anda game Inta wali najin. Dirren kiamat di watak kau ni wali kam nunjuk tasi boda. Bani video kayak di tunufu fi wajib lah betul sekatakan. Gak bodoh. Oke gak bodoh. Ya anu di sahaya ki. Bilog manggo ne dimak oi bar khara chu jirani bar kai jani tagane. Michon tun eeggadda jalaa badde jaartii taaniiti. Eega jalaa badde baati eega jalaa badde torbaan lama michon tun. Bilog gadi deemi asa hattuun sin fayyaddu bilog gadi deemi. Obsa harum kajau nu galcha obboleessummaan gurbaa kanaatu dhufee jira. Obsa harum kajau galcha kennu obboleessu gurbaa saniiti barbaada as gala. Kota firri gurbaa saniiti. Hattuun sin fayyaddu bilog gadi sin fayyaddu ma bilog gootu malee nutti sin deebin. Bilog gootu malee sin deebin takkitti hattuun sin fayyaddu waan taateef. Mister Sani ini bagan sampah. Godetin jadi itu pun. Aku jadi jadi berada. Ayah tu baru tak kedi. La dirti Miriam. Isinu termat jalan takidi. Wata kan su wallahi wata kan godanis ni be kani zara ka wata kan lenan godi usin magarata amma bar e da kan ni be da na bi so du su didan e do gura woni narka na bi sakkan gol du su didan an salamani jan amma ma e sajirtan jan Taida di si taida la taida suni koy wanta kasiti ma taida wardiya maka ana macara da bata bulan wardiya ana macara ti da batti male sunduga miskina ba su miti murmi maka gandatu sen bilisa godudaf Garen jaram tu rufte ya bulte cufi sana cuma surah komati. Amma nuti dimma ganda dimma kabila dimma muti dimma hudung kamnu dimma haka miskina gara ga manifi Saudi ko farra dubban. Hatung gandang kabdu gosan kabdu hati mata saat hati. Ittibuf. awwala rain sima awwala tek Takidi. Kau dapat dana gawa takidi lah. Takidi. oh ye Di sira koo qabu suuraa isaallee fiddee fiduu baattuu si ganaa dha jechuudha. Seera waan isaan barbaachisu adabbii isaan barbaachisu isaan fudhatanii. Takka takkaan suuta tasgabbiidhaan osoo namni takka hin dubbanne akka namaa galutti viidiyoonni waraabamu waan taateef boca yaa akkasii deema. Takiddi. Ati gaafa baararraa jalqaba buutu eenyu hojii ola garti? Jalqaba gaafa baararraa buutu. jalqaba kan bara rabu yetti bakkini nan dhufe sanaadha. Sanaa dhufte Kani sanarraa kan heerum. Sanarraa takka deebitee gubbaa kana heerumti. Ayya. Egaan inni heerume egaa wanni inni dalagus wanni Hussein Maabaraa dalagus nafsi shay. Waanuma takka. Akkuma tokko. Okay, ayya. Awwal marra daleeyduu qaban namayyuu mata matatti daleeyduu isaan jala daleeyduu nama torba nama saddeeti amma Hussein nama toora nama 20tu ni qaba namaani maqaa isaanii hin beekne namaani fuula isaanii hin beekne turre heddudha daleeyduun isaa
Ayyee. Awwal marraa akkitti isaa jaani dura kofoota akka dalagaa kaayyatan qamisa tokkos waqtii dalagaa sanii malee hin uffatan. Sii galtee qamisa ciramaa uffatan. Qamisa yaani baarri Abbaa mana keetii kana waan akkasii dalaguu akkamii barte duraati? Inni si fuudhee mana itti si fuudhe kanatti miti waan akkasii dalagu miti? Mana biraatti himi? mana sanitti miti bakki isaan nuti aayilaa jiraannu magaalaa keessa. Bakki isaan dalagaa rafatii fi baara. Ishi akkamiin bartee waan inni dalagu kana jalqabaa ati sanaadhaa si gaddeeffatee si fuudhee wajji jirtan amma. Waaniitu nama ija qabu nama gurra qabuuniin akka reegizaa ijoolleen waa saka uffattee wanteettu baararraa bitanii maallaqa nama buusanii ilaaleetiin harkaree gaaffii feesistu warra ati barjoo dheeyitee laatti gaaffii feesistu gizaa isaan qaataraa qabatan dura bar makiinaan gadi dhaqan bakka sanuu qaataraa qabatanii deemanii makiinaa dheeraa kana gartee makiinaan irra rarraanii baaraa afaan dhaqanii. Baara afaan dhaqanii achi ciciisan ijoollee baara. Wasa kan uffatan kofoo wasa mataa isaanii dhukkeedha nama baara dhufee fakkaatanii makiinaa irra rarraaniiti amma namni kawsee maabaraa kun makiina wadaaf daleeyduu isaatiif hamsiina izaabaa faala nama takka irratti riyaala 50 jechuu riyaala 50 izaabaa fi baara irra gannaqan baara isaa gannaqan azoo dooniin hin buune baara irra dhaqan azoo dooniin hin buune izaa dooniin buute edanani buutii warra isaatii maaf warra bosaasoo yaa akhi nudii saakaa billaa aleek. Okay, ni deebiti. Ammallee warri himata qabdan, warri waan wanta gotan qabdan, warri asirra jirtan tokkoon keessan hin deebina. Carraan tokkotti isin gaa eeggadha. Taaptaaf koppiliin gargaarti saba kana kan hin qaqqabne. Deebitee girtii abdii xumurii fisiidhaaf. Ayyee. Ganaa gizaa. Wargamas jiru information kana bakka ijoollee baara dhabuudha. Gizaa baararraa akkasi gabbu'an namni dura eenyutu kanaaf warra bosaasootu himaaf har'a doonii. Bau jirti takkaa bau jira lamaa bau jira dhiiraan kana qabdi ni himaniif yeroo san nama eessa tattaa baaraa afaan tattaa baarraa kana kaagizaa baarraa gabbu'an xiqqishoo kana gaaragaaraa jiraami baara san duuba kana naannaanii tattaan gizaa namni kun kaa baararraa gabbu'ee akka arabni kun dirqiidhaan beetee makiinaa horii dallaala qabdaa jaanii qawwee nameela daddaanii qawwee tana duraa namni baararraa gabbu'ee kun kee miilaan fiiga dhugaa miti warri ni beeka warri kee miilaan fiiga qawwee tana didanii qawwee yala dhaanii qawwee tana acha fiigan duraa araba kana duraa gizaa qawwee tana bakka namni addaan faca'a namni addaan faca'a. Isaan nama doonii san irraa bu'ee fakkaatanii titi ijoolluma tanaa hojii fiigan. Ati maganaa nama kana nama obboleeyyanis simmanxanuu ni shakki taare. Ganaa akkam godhanii beektaa? Ani karaa kanaan beekaa maallaqa beekaa wanta keessa dhokeeffatee titi ol baasee dizaa ol baasee qarshii kuma takka tayyamanii tan agarsiisaa dhoolii naannoo raafa falaa qadaanu fatara ta'uu siraata ta'uu isinii nyaachisa jaan. Isaa akka booda. Khalaas ganaa fuudhanii titi maal godhan? Ijoollee wajjin yoo rafuu taatee wajji rafan nama tokko nuti makiinaan korruu jee hajii dhufaa jira. Sana kam godhan miilaanii qaxxitaa baadiyyaa san keessa oofaa bakka san geessan. Sii galtee immoo makiinaa korruu beekan. Makiinaa kanaan wajjinis wal beekan. Makiinaan arabaa kun cina deddeema beekaa. Daleeyduu isaanii tana ni beekaa. Cina deddeemaa yeroo isaan makiinaa koruu fadan kunuun kana korraa hojjaanii migaa hottaa jaangaa kiyyaan makiinaatis dantaa dalagaa isaatii arabtichi dantaa maallaqa isaatii fi cinaa deddeema. Ganaa cinaa deddeemetuma ijumaan akkana jaan numa horanii kalaas ganaa nama afaan arabaa beeku ofirraa gaggaafatanii titi yoo namni afaan arabaa achi keessa hin jiraanne maallaqaa fi maallaqa dureen gatii wal beekanii rukaaba nama ta'ee nama biratti deemu himaaf jechuudha. Sii galtee? Nama biratti amma yoo afaan arabaa beeku tokkichaa san beekaa gabbuufata akka ariifaatti gabbuufatee eenyu bira deemtaa balu kalaas keemaa nama sanii dura geesse jechuudha. Isaa dura geesse keemaa san keessaas maaltu jira taraafika isaanii jira waraana isaanii itti gatu taalan ganaa booskii fi dhiitichaa fi ableen kanaan ol naqan. Daleeyduu isaaniiti waraanni ulaa ganaa gisaa cafaqanii ol naqan eega wanta keessatti ol naqatan boodaas ni tuman. Tumanii eega tuman booda irratti maallaqa godhadhu jaaniin eega namni sun laaffate haa namni kun harka kannataa maallaqa ajeentuu jaa maallaqa sanuun dalaguu dhufe jaa isaan harka kannatan booda ni dawwalchiisan
idawwalchiisanii kuma dhibba lama namni tokko warri tokko ka ilmoo ofii kana jaalatu jiraam ka dafee irraa naqu warri waa qabu haa. Gafee irraa naqa nama sana kam godhan irra deebisan. Nama sana irra deebisan. Hamma abaddaa dubbii tarmaan arreebu isin geessanii hayyee. Hambara jijjiiran raqama jijjiiraniiti raqama biraatiin irratti dawwalan sagaleedhaa jijjiiranii afaan maaliin itti haasaan afaan amaaraa afaan oromootiin ittiin dubbate. Hayyee. Malee afaan oromootiin ittiin haasaan. Jara keenya asirratti maal seetanii dubbiin gaammallee ganaadhaa irraan fixanneesirraa. Hayyee namoonni kun ajajoota isaanii gartee namoota hanga tokko maqaa nu dhoyita. Akkaataa isaan itti nama qaban laal viidiyoon tuni waraabamtee deemti gama yuutuubaatis gama feesbuukaatis gama hundaanuu gama tiiktookiin illee warri ammaan tana biyya irraa dhufu jiru gurra keessan banaati gurra keessan qabaa dhaggeeffadhaa waan haasawamu jiru kana. Akka gabboonni makiinaa yoo horanii koy. baadii dabbaaltee akka gabboonni yoo makiinaa horanii riyaala 500 bicha kafala yoo makiinaa irraa bu'anii dallaala ichiirratti ergameef bira dhaqan. Reale 500 bichaa buusan kuma 30 Itoophiyaa bichaan ilaa isa deemanii raaradaa yoommoo hattuu tana keessa seenan eessa dhufan maariif eessa dhaqan haxaquma sanfaa keessa magaalaa keessa gadhiisan isaan mataan isaanii haxaq magaalaa san seenuu hin danda'u wallaahi billaahi ijoolleen maalleeyni irraa bubuuteetu hin jechuudha waan nyaatu hin qabne haxaq magaalaa sanuu akka guuttee jirti isaanuu haxaq magaalaa nuqtaa gad gaddabruu hin danda'an isa rayyaa burayyaan jettan kanaawu gaafadhaa Hussein maabaraa kanaawu. Ayyee yeroo maallaqa kana akkatti irraa buusan kamaalleen isaa ture akkam godhan. Kamaalleen isaa ture ilaa hanga baatii 2 baatii 3 gizaa dadhabsiisan booda maal godhan isuma kanaa dirqamaan itti naqan akka inni dalagaa kana eegalu wartee. Dhaggeeffadhaa gurra banadhaadha. Qabxiin guddoon hin barbaade bakka tanaan dhaggeeffadhaa. Kamaallaqa irraa dhaban san maal godhan irra deemee irra deemta giddii. Ijoolleen tun qoonqoon tun halaalchitee bas gaa namni kun kagaraa yaasufaa jiran bishaan garaa yaasufaa irratti kannaniimi kana dhuganii isaa kana dhugan nama laaffate kana nama firratti ficcaanuu kooddaatti kanan koodduma kana jalaa gagguura namni maallaqa dhabe kana gisaa gagguuree jee yaani asoo juu nyaata faa godhuu fi eegalaa azuma juu jimaatti bitanii azuma juu nama kana. Ina ka maallaqa tumanii 7-3-4 tumanii maallaqa irraa dhabane maal godhaa fincaan ijoollee mana keessatti hidhamtisan jalaa gagguura qabxii tokkoffaadha. Kushaasha jalaa harsiisan lammaffaadha. Osuma kanaan nyaata godhuu fi eegalchiisan sadaffaadha. Osuma kanaati ijoolluma duraan hidhamtee keessa teessuu tana keessaa gabbaasanii nama kanaaf uffata irraa jijjiiranii jimaa itti bitanii guyyaa 2-3 eega nyaachisan booda ijoolluma tanatti ol deebisan jechuudha. Maallaqa irraa dhaban kana. Deebi'anii namni gaafa ol deebi'ee hojii kanaa isaanii dhiifama namni as jala jirtan kan argu jirtan akkanatti hin dawwalle. Namni as jala jirtu kan argu jirtu akkanatti hin dawwalle. Sagaleen kiyya dhagaa mamma. Namni maallaqa dhabe kuni gaafa bakka san keessa ture baatii 2-3 gaafa akkasitti zubaalaa san ijoollee jalaa gagguure. Sagaleen kiyya dhagaa maan isin dhaga'utti jiru. Ni jira sagaleen itti fufe abdii itti fufe okay sirri dhaggeeffataa jira itti fufe. Namni maallaqa guys hundi keessan nu taaptaa godha. Baatii 2-3 eegachi ture booda baatii 2-3 eegachi ture booda deebi'eeti hojuma tana isaanii hojii dalagutti eegala namni takkitti buuse takkitti ol deebisa hojuma tana deebi'anii baatii 2-3 eegatti zubaalaa jala harsiisanii waa hunda godhan booda deebi'anii dalagaa tanatti nama san naqanii jechuudha namni sun idantaa maallaqa dhabuutiin asitti dalaydee firraa kafalta jechuudhaan itti naqanii beekadhu wanni kun akka waan liqii isaanii taateetti mee jira keenya laa dhaggeeffadha. Okay abdii ogutaa akkasumarratti odaa bultumii fi risaa dabbaal isin barbaadnaa risaa as gala jirta ogutaa akkasuma galan na obsi odaana keessa haa taa'u isaa warra gaara kana keessa jiru dubbitan naa qabadda irra guddaa haasawaa intaloo nama haasawite keessa wanni isin fudhachuu qabdan jee akkamiin nama shawwadaa akkamiin nama gowwoomsaa akkamiin nama qabataa akkamitti harka fi nama galfata eegaa harka fi nama galfatan ammoo maal nama gaafatan akkam nama godhan kajawsan bartan tokko warri yaman keessa jirtan qoy odaa gutak tokko warri yaman keessa jirtan if qusaddaa lama warri biyya arabaa keessa jirtan warri nama achi as deemu beeytan information kana dabarsa kannaa fi akkan shawwadam sana kasi walii qabanna talammaffaa ammoo jaroonni kun eenyuu fi eenyu listii maqaa isaanii isaan kana kamii qunnamna ammallee waan biraa isaan mallee sagantaa gooneeti deemna taaptaap koppiliin godhaa ogutakka nama takkittiin asirra dabalachuu barbaada abdii osoo isin tokko illee hin dubbanne warra as gala jirtan keessaa nama tokko rabbi jiina galchi keekaa turte si arguttiin jira waan ta'eef takkata kanaa barreessi namoota jara saniin qabame keessa namoota jara kanaan qabame la